Yooyyaa harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa qabu jenna hordoftoota Orotube arrammoo sababa maaliitiif teelegiraamiin biyya keenya keessatti verification koodii yookaan lakkoofsa iccitii dijiitii jaasan nuuf erguu dida isa jedhuuf furmaata qabannee isiniif dhufnee jirra. Isinirraa kan eegamu chaanaalii keessan kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana like gochuudhaaf share gochuudhaan nama biraan gaasiniin jennaan hamma dhuma viidiyoo keenyaatti nu hordofaa. Egaan akkamittiin verification koodii akka nuuf dhufu goona isa jedhuun isinitti agarsiisa. Kallattiidhumaan gara viidiyootti isin dabarsa hamma dhumaatti nu hordofaa. Egaan kallattiidhumaan gara Play Store deemnaa jechuudha. Egaan Play Store isinitti agarsiisa. Gara Play Store kallattiidhumaan deemnaa. Erga gara Play Store deemne haala kanaan nuuf fida jechuudha. Egaan iddoo sarchii sanatti Telegram jenne sarchi goona jechuudha. Iddoo isinitti agarsiisaa jiru kanatti. Erga Telegram jenne sarchi goone haala kanaan nuuf fida. Egaan install goona jechuudha. As biratti Telegram Plus Mobograamii Ullugraamii wanta jedhamu fayyadamuu hin qabnu. Sababni isaa Telegramiin yeroo dhiyoositti seera haaraa tokko baasee jira. Innis happii originala duraanii kan Telegramii sana malee Telegram Plus Mobograamii fi kanneen kana fakkaatan irratti verification koodii yookaan lakkoofsa iccitii dijiitii 6 sana ergaan jiru jechuudha. Isinis sababuma kanaaf Telegramii Plus Mobograamii fayyadamuu dhiistanii Telegramii isa kana install gochuudhaan isa kanatti fayyadamuu qabdu jechuudha. Sababni isaas Telegram Plus Mobograamii yoo fayyadamtan lakkoofsi iccitii yookaan verification koodii lakkoofsi dijiitii 6 sun isin hin qaqqabu jechuudha. Sababuma kanaafuu Telegramii originala ishee kana buustanii ishee kanatti fayyadamuu qabdu. Ishee kana malee Telegramiinis verification koodii isiniif erguu hin danda'u. Sababa kanaafuu kana install gootu. Egaan erga haala kanaan install gootanii booddee open jettu jechuudha. Egaan akkuma xiyyaan isinitti agarsiisu open iddoo jedhu sanarratti okay jettu jechuudha. Egaan itti aansuudhaan haala kanaan nuuf fida jechuudha. Egaan gara fuula duraatti deemna. Erga gara fuula duraatti deemne continue jennaani as biratti biyya filannaa jechuudha. As biratti country iddoo jedhu sana tuqne Itoophiyaa kan jedhu barbaannaa jechuudha. Gara duubaatti geessa. Egaa kun tartiiba qubeetiin jira. Egaan Itoophiyaa kan jedhu irra geessine. Egaan akkuma isinitti agarsiisaa jiru Itoophiyaa isa jedhu filannaa jechuudha. Egaa isinitti agarsiisa. Itoophiyaa isa jedhu erga filannee booda gara fuuldura booksii makana keessatti akka argaa jirtan Itoophiyaa isheettu sana irratti okay jennaa jechuudha. Xiyyaan isinitti agarsiisa. Itoophiyaa isa jedhu sana erga filannee booda gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa keenya galchina. Erga lakkoofsa bilbilaa keenya galchine kunoo mallattootti kana xurna gara fuulduraatti kan nu geessitu ishii al tokko gadi tuqnaa jechuudha. Sana booda yes jennaan jechuudha. Egaa lakkoofsa jijjiiruu barbaadduudhaan kanuma waan barbaannuuf yes jennaani. Ammas continue jennaan jechuudha. Haaluma kanaan continue jennaani. Allow jennaan jechuudha. San booda kunoo akkuma argaa jirtan haala amma isin argaa jirtaniin fida. Egaa yoo barbaadan SMS dha. Yoo barbaadan immoo bilbilaan ofumaan akka inni seenu gootu. Anaa fakkeenyaaf SMS eeguu waan hin barbaanneef bilbilaan mallattoo get code or respond kan jedhu irratti okay jedha jechuudha. Ishee irratti gaafan okay jedhu kallattiidhumaan gara fuulduraatti nageessa jechuudha. Gara fuulduraatti erga nageessee booda silkii koo irratti yookaan bilbila koo irratti hin bilbilama. San booda kallattiidhumaan Telegramiin naa banamaa jechuudha. Akkuma argitan akka lakkoofsa kanarratti yookaan qafoo kanarratti yookaan phone numberii kanarratti akka inni bilbilamu godheera. Akkuma argitan bilbilameera. Kunoo akkuma argitan banee jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamtanii Telegramii amma banuu dandeessu jechuudha. Kanan jala sararee isinitti himu Telegram Plus Mobograamii Ullugraamii kan jedhuu fi kanneen biroo yoo ta'e verification koodii namaa ergamuu dhiiseera. Egaan kanatti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma. Egaan YouTube keenya chaanaalii kana subscribe gochuun dirqama. Lamummaa keessanii baay'ee isiniin jenna. Qophii biraadhaan amma wal arginutti turtii gaarii yeroo
biraa walitti deebina. Galatooma horaa bulaa.